ta'etti jarri kun duraanuu sim jedhanii harka namaa rukutan gizee inni tootamu immoo gabbaanii wanta jedhe jedhan dhaggeeffadhame. ዶሮ በረጅም ያ ገመድ አስሮ ሲለቋት የተፈታች ኃይል ይሰማታል የሚል መልእክት አስተላልፈው ነበር። ኦፍ ኮርስ በአንድ ሀገር ውስጥ አንድ መንግስት እንጂ ሁለት መንግስት የለም። ከዚህ ቀደምም ቴዲ አፍሮ የሚታወቀው ከመንግስት ጋር በመጣላት አሁንም ደግሞ እያየን ያለነው እየተደረገ ያለው ነገር ያ dhugaa dubbachuudhaaf gurbaan jibbiinsuma saba kanaa qaba. Fakkeenyaaf utuu sabni kun mootummaan ta'in dura utuu hooggansa Abiyyi Ahmad karaa hooggansaatiin dhufin duras Oromoo arrabsaa ture. Silaa Oromoon muuziqaa kan dhaggeeffatti beekee kaa hin baasu ture jedhee bar akkas jedhe. You know? Kanaafuu jennaan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya Abba Jawaar Maammadii gaa Teedii waliin qabsaa jiranii Abiyyi Ahmaditti. Abiyyi Ahmadii namni Abiyyi Ahmadiif diinaa gisee hunda Jawaariif fira. Namni sun Oromoodha yoo barbaade diinaa ta'u yoo barbaade Oromoo jibbu yoo barbaade Oromoo jaallatu isaaf wanti poointiin guddaan obbo Jawaar keenyaa fi Abiyyuma faallesuudha. Baay'ee Jawaariin illee ni jaallanna. Asirratti wanni hin jedhu ani Teediin jibbinsa Oromoo lafeetti qaba. Hacaaluu Hundeessaa akka inni itti jibbaa ture. Deebisaa kana kan silaa deebisuuf Hacaaluu dhagaa aceedha. Boolla isaa dhaadhii na gootu. መልእክቱ እስቲ መንግስት ይውደም የሚል ራሱ ይሆናል። ማት እኮ መንግስት የሚረግም ሙዚቃ ወጥቷል ባለፈው 1-2 ዓመት ስንቱን ሰምተሃል አንተ? Jawaar akka jedhanitti jedhaa jirutti promotionii dalaganii fi warri mootummaa dhugaadha of course. የሚረግም ምናልባት 1-2 ቢሆን Dhowwuun qaban. Amma silaa sirba namoonni xiqqaan dhaggeeffatan amma wanti mootummaan dhowwee kun maali jedhee namni attention ta'a. Akkuma Jawaar dhugaa dubbateeyyuu anuu dhaggeeffadhee jedhe dhaggeeffachuuf hin deemallee jedhe maaliif dhowwee waan jedhamu sirbisaa kun sirba maaliiti? Promotionii dalaganiifi jedha. Promotionii namni miiliyoona takkaan namaan dalaganiifi jedha. Dhugaadha hin beeksisaniif sirba isaa. Otoo sirbi Teediin hin baafamin tura sirba kamii baasee mootummaan ugguree waan jedhu dhaggeeffata. Gama biraatiin mootummaan ugguruu ragaan maaltu jira? An ajandaa na fakkaataa jira. Maaliif sirba kana vaalaarii itti baasuudhaaf ajandaa na fakkaataa jira akka yaadatti. Amma sirbi almost daqiiqaa sa'aatii muraasa sa'aatii 20 osoo hin gahin namni miiliyoona 3 ol laalee jira jechuudha. Siigalee silaa namni duraan waan akkasii ajandaan akkasii dhufuu dhabe namni Teedii yoo raanfatee jira. Maaliif sirbi gaa bifa haariidhaan sirbamaara. Amaaronni iyyuu sirba Hacaaluu Hundeessaa afaan Oromootii jiranii afaan Oromoo gara afaan Amaariffaatii jiranii dhaggeeffataa jiranii Teedii kana silaa dhaggeeffachuu quba dhabanna fakkaata. Maaliif turee jiraniis waan ta'eef ajandaa kana uummata saayikooloojii namaa hatuudha jedhee anteeshinii namaa hatuudha jedhee waan kana hojjete malee Abiyyi Ahmad dhimma ittiin qabu obboleessa. Abiyyi Ahmad waa'ee Teediitti gad deebi'ee Teedii dhalatuu siin beekuun siin jedha bara. Of course Abiyyi Ahmad hojiidhaaf biiziidha ofiifuu. Haa yaabee sirbichi maali mee sirba jaa dhaggeeffannu waan xiqqoo. መሪ ማሰማን ከሁሉም በጣም ልቤን አንደኛ ይነሳ sirba kan dhaggeeffatu warra siggeeradaa jiru warra hoteelaati malee Abiyyi Ahmad sijammar eessatti sirba dhaggeeffata hin dhaqqabu dhaggeeffachuudhaaf illee yeroon qabu Abiyyi dhiisin utoo sirba dhaggeeffachuu dhiifne obboleessa maaliif biizii dhaga biizii taane jira obboleessa hojiitti siraa no siraa amma Itoophiyaan wajjira jirti malee sirba dhaggeeffachuu bocola hafeera sun Mallas Zeenaawii Teedii fi Mallas Zeenaawii yeroo baay'ee walitti bubbu'aa tura. Mallas Zeenaawii gadi bu'iinsa isaati. Teedii nama irratti lakkaa'uudhaaf. Abiyyi immoo Teedii akka namaatti lakkaa'amu akka namaatti nama hin jedhuun. Of course. Teediin sirba Teedii tuggurame minaamin. Propaganda obboleessa. Sirbi isaa takkitti waan tuggurame hin jiru. Gurbaan ofiisiitiif hattuudha. Oromoon jaallatu jiru. Jibbiinsa Oromoodhaa qabdu. Otoo isin Oromoo jibbitu Oromoon mataarra garagalu. Aartiidhaanis amma fakkeenyaaf sirbi sirba Hacaaluutiin yoo bira qabame sirbi Hacaaluu waggaa 5 dura sirbame dachaa lamaan sirba Teedii caala. Dachaa lamaan. Siigalee. Wama takkaan hin jirtu. Amaarris hin jaallatu bar Guraagee jedhaanii. Walla Amaarri hin jaallatu. Amaarri hin jaallatu Teedii. Teediin maxxantuudha. Sijammar sabni xixiqqaan wanti inni tuffatamuu fi sababaan inni maxxanuufi. Sinigala akka isiniin jedha kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya gaa qophii nuti qabannee dhiyaanne kana sirba yoo dhaggeeffachuu ibsanis gaariidha. Maali sirbi Teedii durumarraa hin jaalladhu nuti. Abiyyiin dhufee Abiyyi durattu Teediin duruma ammaa miti dur waggaa 8 dura silaa Oromoon afaan Oromoo dhaga'uu isaa afaan Oromoo warri dhaga'an sirba koo dhaggeeffatanii silaa beekee hin sirbu jedhe bara. Kanaa achi hin jiru wanti biraa. Kan biraa ammayye waggoota meeqa madaa Oromootti kakkaasuudha jedhee Minilikiin leellisaa oola. Minilikiin faarsaa oola. Namni kun nama anteekshiniitti kennanii nama guddaadha. Amma fakkeenyaaf sababaan inni Abiyyi qeeqeef Oromoo keessaa warroonni Abiyyi hin jaallanne mataa rakkaatanii fiigaa jiran. Inni Abiyyiin wanta inni Oromoo ta'eef jibbee simmoo dachaa kanarraa ol jibbuu danda'asin jedha.
yaanni kiyyaarraa kana fakkaataa galatoomaa isin hin jedha.